akkaataa itti nama qabachuu dandeessan illee hin beektan. Yoo namni koomentii abaa'oo jalatti kenne abaa'oodhaa ittanii yaadu. Sammuun keessan waayis bal'isee yaaduu iddoo hin dandeenyeef. Yoo namni badhaadhina jalatti koomentii kenne dhaqeema yookiin dingata utuu scroll godhu laayikii godhe. Abaluu badhaadhina ta'ee jira jedhu. Yookiin utuma akka gootan yeroo baay'ee waan hin beekne tokko qubi keessan hartii faatti hin kennu. Abaluu deeggaraa jira. Sammuun keessan ammatti makanatti yaaduu dadhabdan. So kara deema utuu akka nama saba biraarraa dhalate too ta'e mucaan sun dhugaan isiniin jedha akka gootaatti badhaafame akka gootaatti gargaarame dhiirummaa masaa kanaaf kutatummaa masaa kanaaf akka inni itti jiraatu yoo mucaan beekamaa daddoo ta'eef yoo inni basaasate akkaataan itti basaasu find out gootee argachuu yoo wanti ni ta'e garuu dhiirummaa isaa kanaaf beegiyaan itti dhaladhee abbeen koo du'a abbee kootiitu naqinafe shantaa goobaa baadiyyaa keessa lafa abaa'oonis jirtu lafa mootummaa fintinii walitti eeggatu keessa deeme birri buusiitti namni kenne minaan duddatti baatee dhaqee kenneef birri argatu birri mini mileenos ni kennan naa kennan naqaan achi naannoo san an dhalattu nachi namni na beeku namni na baasadhee yaadu nanneechi du'a abbee kootiin nanne so kanaafu yeroo waan tokkotti dhufu meerre amma miidiyaarraa argeen beeku dhabame eessa akka jiru maayidhee mootummaan jechuun yeroo namni waa hojjetu gantuudhaa basaastuu taate yaada akkamittiin anuu gochuu hin danda'u akkamittiin namni kun godhe birrii fudhadhee mini mileenii mini biyya fudhanii onatti kennan beekiin na qaban du'a abbaa kootiin nanne maaliif maafin du'a sareetoo waan xinnoo fudhatee nama ajjeesa yoo garri karaa deemaan deeggaru tokko ta'a gara tokko ta'a garri san barbaanne tokko dudduubaan birrii namatti kennitee dudduubaan rukuchiiftee jeeftee yoo du'een baqana eewwatu du'ee deebi'ee beeka. So kabajaa mucaa dabuubii keessaa hojjetu sana yeroodhaan akka ittiin jajamu yeroo tokko onneedhaaf mootummaan akka godhe maayidhee oromummaattiitti jira naasaa mucicha baqa akkuma gowwaa haasaa yeroo tokko waa'ee oromummaan kun naal tokko finyoo caalaa nama butti miti aariidha yeroo haasa'u gara siyaasaatti sarkisa doote gara kam jira akkamittiin jiraata oromoodhaaf maal ta'uu qabdu beektu amanamaa ta'uuf du'uu qabdu sin du'uu qabdu yoo iddoo tokko akkamittiin hin duun du'ee kee akka nutti hojjedhe akkamitti isinitti himuu danda'a namni du'uu qaba baqa oromoo biratti maaster abinnetti seedhan sana akka sanatti kabajamee akka barbaade biyya isaa keessa deemee namni jaallatu karaa akka barbaade baqa garaa isaa kanatti firootee nama isaa gargaaruu danda'e gargaaruu hojjechuu inni abaa'os yoo ta'e dhiisee inni mootummaas dhiisee akka inni firii ta'ee uummata isaatiif dhaabbatu gochuu nama akkasii nama qualification waan namni danda'u irratti nama dhiisu saasa ufaasaa dhiisu isacha hojjetuuf hojii dhiisu waan dandeetti isaatii abbaan afuratu soo kanan isiniin jedha kanaafi inni kaan isini namni yeroo akka isaatii yeroo inni waa hojjetu lafa inni dhaqee yaada bakka sana of kaa caammaa namichichaa keessa of galchaa nama faraduurra namatti gadi dhiitur anama nama adda addaan gaafadhe mucaan kun gara lachuu hojjechuun isaa nafu namni kaan naan jedhee jira inni kaan mucichi abaa'oon ta'e inni nafu inni moddoo gara goda keenya sana ta'edha fakkaata mucichi shimallistuu wallootti erge jedhani waa karaa sirreessee fi warri jedhanii jiru kana informationii kana hundaadha kan isaaf jedhan kara deemaa so kana asumaaniin fixaa yeroo baay'ee warri silxaanarra jirta warri miidiyaarra teessan hin jedhina yeroo baay'ee akkas hin jedhina warri miidiyaarra jiru warri haqaan jiru isin fayyada faayidaa isin qaba namni yoo nalolellee waaliif naloledheen sana keessaa waa barachuuf yaalii godha wallaahi rabbitti kakadhe miidiyaatti dhufuun barbaada murteesseen jira miidiyaa mini namumayyuu jaanin argode murteesseen jira jireenya koo jiraataan jira so maaliif addi bilisummaa oromoo waan iseen nagoote tokkitti obboleessa kooti jireenya keenya guutuu rakkinaan diraraadhaan barsiifannee digirii jalqabaa wallagga lixaa keessaa nama 6 kiiloo keessatti baratee eebbifamee hojii argate abaa'otti dabalame dandeettii isaa keessa ba'ee nama warri isa beekan jiru nama si'aa dabalummaadhaan
mootummaa keessatti lafa high standard keessatti nama ijaaraa fi ture basaastu dhatte qotee bulaan itti nammite warri loltuudhaaf hin jette abiddaan guggubde na dura ajjeefte ija koo jaamsite qaroo koo jechuudha warri abaa'u gochaa seenaa irratti raawwate utuun deeggaru utuun buusii ergin biyya alaa dhaqee waraqata qabaadhee meetuun qabaadheen maqaa baahootiin jireenya koo guutuu waan hin qabu gargaaraan ture hamma 2060 jechuudha hamma 2016tti gaafan xumura isaa dhugaasaa akkaataa buleessi koduu nama jararraa dhagee eenyudha maqaan isaa obbo Kumsaa Liiban har'allee inni sooromee jira bara wayyaane yoo argitan itti naa himaame warri beektan Kumsaa Liiban harka isaa keessa beeka waa'ee jaaboo akkaataa buleessi koo itti du'e jaaboo Siraaj Gobanaa nama jedhamu inni bara wayyaanee biyyatti galee abaa'oo keessaa ganee galee jedhama yeroo sana akkasittiin na duraa du'e bara badhaadhinaa moo badhaadhinatuun akkasittiin deeggaruu gadi ba'ee himachuun saalfadhe dabalee Adaanichitti bilbilee face to face biddeen irraa nyaattu nama deeggartu akkamittiin hin kana ta'etti miidiyaa irratti teessee dubbatta lubbuu koo kennee noo deeggara jiratti himadhannaan jirri carraayyuu naallanne nan argine isaan immoo harka koo ani qeensallee guyyaa tokko hojjetadheen beeku akka dubartii biyya kanatti hojiin hojjedhaa kanan fiigamaati ani nama kudhanfaa namni sagalee hooyyeessa ta'e namni kurnaffaa nati siyyeessadha nama mataa qabu tokko keessaan qabu dootee waan hin hojjedhu jiraachisuuf nafsi wadaa fi kanan jiraachisuuf fiigaddoo ta'ee fi waan hin yeroo ijoollummaa kootii horadhe mootummaa maqaa waraanichaan dha'uu jeneraalicha beekaa nama eessaa akka ta'e beekaa guyyaa isaa wajjin qabeenyaa koo daaraa godhanii dhabamsiisanii waan hin qabu na duraa balleessan badhaadhina kun badhaadhinni waan ittiin amma haamileen na bu'ee amma booddee waggaa 10 irraa waan hin hojjedhe hojjechuu nan danda'a har'a garuu gaafan dhufee Finfinnee dhaqee namni achi jirtii biiftuun kana keessa jirtii jedhee galagalee na ilaalin jiru garuu anis nama barbaadu badaa yoo namni na barbaade malee isa nama barbaadu nama of danda'ee deemuu dandooteef yoo marrakkadheen takkaa nama barbaadu maqaan obboleessa kootii Jaaboo Siraaj Gobanaa jedha so kanaafi obboleessa koo qaltee intini Kumsaa Liiban nama jedhu nama karaa Arsii kana amma Addis Ababa keessatti sooressa beekamaadha ndawum inni kaasaa wayyuu naa kennisiisuu danda'a beeka obboleessa koo so kanaafi abaawoodhaan abaawoo sakana ta'e maqaa abaawootiin jechuudha qabeenyaan meeqa naan deebisuu hin dandeenye jireenya koo guutuu ija kootiin arguu hin dandeenye na duraa ajjeese jechuudha warri kun immoo qabeenyaa koo waan hin qabu harka isaaniitiin daaraa na duraa godhanii jechuudha waan hin qabu abbaa ijoollee afurii balbala koo duratti sodaa koo na duraa diriirsan abbaa ijoollee afurii shanaffaa ol mootummaa kanaan jechuudha amma kana keessa guyyaa tokko kana na godhan jedhee dubbadhee hin beeku maaliif face to face guyyaa tokko jara kanaa wajjin nanaasa kan korra kan sabaa caala rakkoo anarra geerra isaan bormaan namni tokko yoo du'e yoo nafa miti jechuudhaan hin baadhee miidiyaa kan nama qobaa hojjetu yeroo hundaa nama gargaarsa hin qabne akka ittiin mootummaa kanaan daaraa ta'e qabeenyaan koollee lafa akkasii miidiyaa irratti illee haasa'uu hin barbaanne maal jedheen deeggara maal jedheetan dubbadha miidiyaatti so Adaanichitti see meeqan bilbile just at least kan akka koommoo namni dubbachuu hin dandeenye meeqa ta'uu danda'amne yoon dhabameeyyuu maal ta'uu hin danda'a so ijoollee koo guddifadha dhiiseera miidiyaa dhiiseera garuu dhugaan isinii galti borii nama meeqa golatti gashitanii jirtu dhugaatuu baatu utuu isiniif dhamamu utuu isiniif hojjetu utuu isiniif ta'u ashqabaci keessa yoonni ta'uu baate poppoo keessa yoonni ta'uu baate
nama miti namni sun dirqama poppoo keessan ta'uu qaba namni of danda'u namni of danda'ee deemu so walumaa gala mootummaan kun nama akka saamile ani namni na beektu miidiyaa kanatti nama akka koo abdii muratu hin jiru namni akka mootummaa kana haamilee na cabsee hin jiru jireenya koo keessatti boris hojjetadhee jiraadha garuu anu waa'ee koo haasa'uun barbaadu anyway yeroo baay'ee namni illee na dubbatu hin jiru maaliif ashqabaacii mini poppoo mini fagaaraan jalan deemu harkaan jalan deemu namni nama akkasituu fozoo barbaada wayiin tuuf